Gaafiin jalqabaa gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'elli maalidha? Kan jedhu irratti ibsa bal'aa akka nuuf laattan. Gaa'elli bakka meeqatti qoodamaadha? Sun hunduu tokkoffaan ba'a. Kan tokkoffaa ba'eef badhaasa geeba yookiin warqii laatamaa jechuudha. Akkuma sana immoo namoonni kun qabsoo addunyaa keessa turanii, qabsoo jireenyaa keessa turanii, qabsoo sana mo'atanii gaa'ela isaaniif qophaa'aa ta'anii, xinnaa isaanii waan qaqqabaniif manni amantaa keenya badhaasa kennaa addaa sana. Darbee mana kiristaanaa keessatti gaa'elli mana kiristaanaa sadii akka ta'etti kan ilaalan akkasumas immoo sadii akka ta'etti kan raawwatan ni mul'ata. Isa tokkoof sirna gonfoo kan taklii isa tokkoof qurbaan raawwatu. Baay'ee maal godhu karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatu. Jalqaba jechuudha. Karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatanii qurbaan erga fudhatanii tagliis erga raawwataniin booddee xiqqoo turanii uffannaa kabajaa sana baafatanii immoo beelloo uffatanii suufii uffatanii gara kaaffee deemanii yeroo itti sirban hin argina. Inni kun sirriidha. Gaa'elaa maali? Gaa'elli maaliif barbaachisa? Dubartii nama arrabsuun hin jiru. Kun akka salphinaatti kan ilaala. Harree jedhanii nama arrabsuun hin jiru. Isaan kun lamaanuu garuu Waaqayyoon biratti kabaju. Kanaafuu malee nama biraa wajjin ciisuu hin danda'u. Cufaadha karri cufaadha karaan itti seenan hin jiru. Sababoota kanaaf yookiin immoo diigumsa gaa'elaadhaaf sababa kan ta'an maal ta'ame ibsagi. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtootaa hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatii yeroo kana kan nu ga'e Waaqni abboolii keenya maqaan Waaqayyoomaa keenya kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaati guyyaa har'aa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti keessummoota lama qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya isaan jalqabaa gara mirga kiyyaatti kan argaman barsiisaa keenya barsiisaa Raggaasaa Garasuu jedhamu jechuudha. Gara kanaatiin gara bitaa kiyyaatti kan argaman immoo kabajamoo barsiisaa keenya barsiisaa Leenjisaa Baqqalaa jedhamu. Jalqaba irratti keessummoota keenya baga nagaadhaan dhuftan baga nagaa wal argina. Egaati guyyaa har'aa mariin keenya dhimma gaa'elaa irratti kan nuti waliin mari'annu. Yeroon isaas yeroo gaa'elaati. Namoonni yeroo kana waqtii birraa gaa'ela isaanii yommuu itti gaggeeffatan waan ta'eef dhimma gaa'elaa irratti guyyaa har'aa bal'inaan kan irratti mari'annuu fi gaafiin keessan yeroo hedduus kan ta'e akkasini deebi'u guyyaa har'aa abdii qabna waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaatiin isin affeerra. Jalqaba irratti gara barsiisaa keenya barsiisaa Raggaasaatti deebi'uudhaan gaafii jalqabaan isin gaafadha jechuudha. Gaafiin jalqabaa gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'elli maalidha? Kan jedhu irratti ibsa bal'aa akka nuuf laattan. Gaa'elli akkuma jechuma isaarraa kaanee hubannu fa'a gaa'elli kun kan raawwatu dhiiraa fi durba gidduutti kan raawwatu yookaan saala lama gidduutti kan raawwatu yoo ta'u, jalqabaa Waaqayyoon addunyaa kana uumamtoota 21 guyyaa 6 keessatti erga uume booda gaafa guyyaa 6ffaa karaa dhumaa garuu addunyaa kana kan bitu addunyaa kana kan geggeessu dhala namaa yookaan Addaam kophaa uumee gaafa ilaalu waan hunduyyuu gaarii akka ta'e erga hubatee booda Addaam kophaan isaa taa'uun isaa garuu gaarii akka hin taane namni kophaa jiraachuun gaarii akka hin taane kanaafuu kan nama kana gargaartu dubartiin akka isa barbaachisu Waaqayyoon jalqaba kan dubbateedha jechuudha. Kanaafuu gargaartuu kan taatu yeroo jalqabaaf Addaam cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko fudhatee lafee cinaacha sana foonan cufee dubartii gidduu isaatti akka argamtu taasiseera jechuudha. Kuni maal inni Addaam nama jalqaba gaa'ela raawwatedha jechuudha. Gaa'ela kan raawwatu. Egaa dhalooteedhaan namoonni yookaan darboo darbaadhaan Addaam irraa kaasee hanga har'a geenyutti gaa'elli adeemsa garaagaraatiin
karaa sirriis ta'ee karaa sirrii hin taaneen raawwachaa kan dhufe yaa ta'u malee gaa'elli kun garuu gaa'ela jedhamuudhaaf kan raawwatamu dhiiraa fi dubara gidduutti jechuudha. Al tokko tokko haalli sodaachisaan addunyaa keenya sodaachisaa jiru tokko yeroo baay'ee gaa'elli karaa Addaam silaa jalqaba dubartiin tokko akkuma uumamte namoonni kanarra darbanii dogoggora hedduu keessas kan seenan ni jiru. Kabiraa immoo haalli gibira sadoomii uummanni sadoom ittiin badan dhiira gidduutti namoonni raawwachaa turan jiru jechuudha. Inni kun garuu baay'ee dogoggora kan ta'e. Gaa'elli raawwachuu kan danda'u dhiira tokko dubara tokko gidduutti. Kanaa ol kan ta'e dogoggora. Kabiraa immoo saala wal fakkaatu gidduutti gaa'elli raawwachuu hin danda'u. Gaa'elas jedhamuu hin danda'u kamsa kan namatti fidudha jechuudha. Walumaa galatti gaa'elli inni guddaan hubatamuu kan qabu dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kan raawwatamu yoo ta'e gaa'ela jedhama. Dhiira tokkoof isaa dubartoota kabiraa dubartoota tokkoof dhiirota kabiraa baay'ee biratti kan raawwatamu ta'e garuu gaa'ela jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaati akkuma walii galaatti egaa hiikan gaa'elaa gaafa laallu gaa'ela jechuun Waaqayyoon kan eebbise Waaqayyoon kan Addaamiif Hewaaniif jalqaba laateedha. Abbooliin keenya gara afaan Amaariffaatiin gaafa laallu gaa'elli jecha jedhamu kuni gaabichaa jedhu. Gaabichaa ማለት እሱ እሷን ብቻ እሷ ደግሞ እሱን ብቻ ማለት ነው. Inni ishee bira isheen immoo ishee qofa jechuudha. Isa qofa jechuudha. Kanaan alatti namoota gara biraa yookiin immoo qaama faallaa ta'e yookiin isaan bukkee jiru faana akka jireenya hin gaggeessine namni kophaa isaatiin dhiirri tokko haadha manaa isaa faana abbaan manaa tokko immoo haadha manaa isaa faana qofa akka jiraatanidha jechuudha. Kan Waaqayyoon eeyyame kanaaf akkuma isin amma ibsitanii jirtanii dhiirri haadha fi abbaa isaa dhiisa. Haadha manaa isaatti immoo ni maxxana. Lamaan isaanii immoo foon tokko ta'u jedhee wangeela qulqulluu keenya irratti barreeffamee jira. Gaa'elli jechuun egaa dhiirri fi dubarri tokko kan ittiin tokko ta'an kan ittiin akka isaan horanii baay'ataniif akka isaan wal gargaaraniif Waaqayyo tokko isaan taasisa. Inumaayyuu Phaawulos Efesoon boqonnaa 5:32 gaafa dubbisnu mucaan abbaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaatti ni maxxana. Lamaan isaanii foon tokko ta'u erga jedheen booddee jecha ittiin ibsu dhabe jechuudha. Jecha ittiin ibsu gaafa dhabu maal jedhee kuni iccitii guddaadha. Qaamni lama walitti dhufee tokko ta'uun qaamni lamaan sun walitti dhufee tokkummaadhaan jireenya isaa gaggeessuun iccitii guddaadha jedhee gaa'elli iccitii guddaa kan of keessaa qabu. Eebba kan of keessaa qabu Waaqayyo kan eeyyame Waaqayyo kan kenne ta'uusaa egaa Macaafni Qulqulluunis nutti hima jechuudha. Egaa gaa'ela kanaan akka jiraannus Waaqayyo kan eeyyame ta'uusaati. Gara gaafii lammaffaatti darbinaa. Gaafii lammaffaa gara barsiisaa keenya barsiisaa leenjisaatti dhufaa. Gaafii lammaffaan gaa'elli bakka meeqatti qoodamaa jira? Gaariidha. Egaa akkuma jalqaba barsiisan keenya barsiisaa Raggaasan ibsuuf yaaletti gaa'ela kana kan hundeessu yookaan bu'uuressaan gaa'ela kanaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'edha. Egaa jalqaba Addaamiidhaan akkuma dhufe Addaamis immoo gaa'ela kana Waaqayyoon kan isa jalqabsiise eeyyama Waaqayyootiin akka jalqabe gaa'elli kun jalqaba tokko turte. Gaa'elli ishiin tokko turte kunis gaa'ela Waaqayyoon bu'uuressa sanadha. Garuu gaa'ela kanaatiin otoo ta'een jiraachaa turanuu bara abboonni keenya albeedhaan qalamaa turan keessatti bara Yoodiit Gudiit kaatee uummata keenya luboota keenya hedduu moloksoota gadaanii keessaatiin yaastee baay'ee dheekkamsa guddaa taasifamaa ture. Isaatiin boodallee waggaa 40 guutuu rakkoo sanarra ture. Deebi'aa Madigiraamis waggaa 15 guutuu luboota keenya akka mana qulqullummaa seenanii tajaajillee akkasumas illee sirna kadhannaatillee gaggeessuu akka hin dandeenye taasisaatiin ture. Kanaaf gaa'elli tokko turte suni yeroo sana abboonni mana qulqullummaa keessattiin ol deebi'anii ta'e sirna kana gaggeessuu waan hin dandeenyeef isaan yeroo sanatti dheeffarra waan jiraniif iyyuu namoonni sirna gaa'elaa kana barbaadan yeroo sanatti turanidha. Sirna gaa'elaa sana warreen barbaadan yeroo sana waan jiraniif iyyuu sirna gaa'elaa kana gara mana qulqullummaatti deemanii taasisuudhaaf hin danda'amne. Sababni isaas kan isaaniif xumuruu danda'u luboota waan ta'eef iyyuu Phaaphaasota moloksoota waan ta'aniif isaan mana qulqullummaa keessaa ari'atamanii waan jiraniif iyyuu namni isaanii gaggeessu waan hin dandeenyeef iddoo lamattiin akka qoodamu taasise jechuudha.
gara mana amantaatii fi gara addunyaatiin jechuutiin iddoo lamatti qooduu kan dandeenyu yeroo sanaatti jalqabne. Gaa'elli mana amantaa keenya keessaatiin kan baate sababa dhiibbaa sana daraatiin kan ka'e jechuudha. Kanaaf egaa gara addunyaattiin ba'e gara addunyaatti gaafa ba'u abbootiin akkuma aadaattis sirna gaa'elaa sana dhiirri tokko dubara tokko akka fuudhu dubarri tokkos dhiira tokkotti akka heerumtu abbaan mucaa gara haadha mucayyootti waraqata ergee sirna sana gaggeeffachaa ture. Kanaaf inni kun gana addunyaatii fi kan amantaa jennee iddoo lamatti gaafa qoonnu kan addunyaa amma kana gaafa jennu garuu gara mana amantaa ortodoksii tawaahidootiin gaafa dhufnu akkuma dura kaasnee gaa'ela kana kan bu'uureessa Waaqayyo ta'uu isaa Waaqayyoon immoo gaa'ela kana gaafa bu'uureessu jalqaba abbaan keenya qulqullichi Phaawulosis waan dubbate qaba. Innis yoo isiniif danda'ame akka kootiin osoo jiraatanii baay'ee natti tolaa jedheetiin dubbate. Garuu yoo kanas hin dandeenye yoo taatan immoo tokkoof tokkootiin jiraadhaa jechuutiin dubbate. Kanaaf namni jireenya isaa keessatti fedhii lamaatiin akka jiraatu. Fedhii lama gaafan jedhu yookaan immoo akka qulqullicha Phaawulositti sirna gaa'elaa keessa osoo hin galiin Waaqayyoodhaaf of kenne jireenya isaa hundumayyuu Waaqayyoof dhiisee waa'ee fedhii addunyaa hundumayyuu dhiisee namni jiraatu fedhii isaatis murteessee jiraachuu ni danda'a. Garuu eeyyamamaadha. Karaa biraatiin immoo gaafa ilaallu waan sana gochuu hin danda'u yoo ta'e immoo murtaa'ee akka jiraatuuf tokkoof tokkootiin jiraadhaa jedha. Kanaaf gaa'ela mana amantaa keenya keessaa gaafa kaasnee ilaallu iddoo lamatti qoonnee ilaalla isa kana. Innis kamii fi kam jennee gaafa ilaallu takliilii fi qurbaana jennee iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. Jalqaba addunyaa fi kan amantaa jennee qoodama. Gaa'elumti mana amantaa keenya bakka lamatti qoodamu jechuudha isaanis. Takliilii fi qurbaana jennee iddoo lamatti isaan qoonna. Kanaaf takliilii kan jedhamu immoo namoonni fedhii isaanii addunyaa fedhii foonii isaaniitti irraatiin of daangessanii qulqullummaatiin warreen jiraatan warreen gaa'ela dursaa waa'ee fedhii foonii hundumayyuu hin yaanne akkuma wangeelli jedhuttis namni gaa'elaatiin dursa fedhii foonii akka raawwanne dhorka. Sababni isaas namni gaa'elaatiin dursa fedhii foonii raawwate inni kan sagaagaleedha. Akkuma jedhu kana namoonni sagaagalummaa sanarraatiin of dhorkanii fedhii foonii sana hundumarraa yoo dhorsanii qulqullummaa isaanii eegaluu yoo jiraatanii sirni isaaniif gaggeeffamu sirna takliilii jedhama. Sirna takliilii sun gaafa taasifamuu fi akliiliin isaaniif godhamu ni jira jechuudha. Akliilii sanaatiin takliilii ta'uu isaa isaaniif abboonni mana kiristaanaa keenyaatti mirkaneessu. Inni lammaffaarratti kan nuti badhaasa jechuudha. Badhaasa addaa. Fakkeenyaaf amma yookaas fiigdonni yookiin immoo atileetonni addunyaa kanarra hin dorgomu miti namoota baay'eetu dorgomanii namoonni dorgoman sun hunduu tokkoffaan ba'a. Kan tokkoffaa ba'eef badhaasa geeba yookiin warqii laatamaa jechuudha. Akkuma sana immoo namoonni kun qabsoo addunyaa keessa turanii qabsoo jireenyaa keessa turanii qabsoo sana mo'atanii gaa'ela isaaniif qophaa'aa ta'anii xinnaa isaanii waan qaqqabaniif manni amantaa keenya badhaasa kennaa addaa sana kanaaf warra nicannaa isaanii warra qulqullummaa isaaniitiin jiraatan warra dubrummaa isaaniitiin jiraatan jechuudha. Inni dhiiraas ishiin durbaas dubrummaatti warra jiraatan. Isa kana gaafamaatiin gaafa laallu gara qurbaanaatti gaafa dhufnu kan qurbaanaa kana gaafa laallu akkuma dura sadarkaa laanneef iyyuu inni kun akka sadarkaa lammaffaatti ilaalamaa jechuudha. Kana jechuun inni dhiiraas qulqullummaa isaa sana yookaan kabaja isaa sana gateera yoo ta'e ishiin dubaraas kabaja ishii sana gateerti yoo ta'e yookaan immoo tanaan dura fedhii foonii sana raawwateeru yoo ta'e sirni mana qulqullummaa keenyaa sirna kadhannaa isaatiillee tokko yaa ta'u iyyuu malee intinaa isaa sun garaagarummaa isaanii gidduutti agarsiisaa jechuudha. Takliiliin kaa'uun kadhannaa dhumarratti iyyuu abbootiin keenya gaafa nutti himan sirna takliilaaf raawwatamuu fi sirni qurbaanaaf raawwatamu garaagarummaa qaba. Garuu kan isaan tokko taasisumaa inni foon kiristoosiitiin walitti hidhamu isaati jarri lachan. Kanaaf inni kan taasifamu inni kun namoonni sun lamaan dursa gaabbii galanii wanta tanaan dura darban sana hundumayyuu dhiisanii qannoona isaaniif kennamu sana qannoona sana xumuranii raawwatanii gara gaa'ela kanaatti akka dhufan kitaabni abbootii keenyaa nutti dubbata jechuudha. Akkasumas wangeellis akkuma kaa'utti. Waan balleessanitti waan yakkan turan sanitti dogoggora keessa galan sanatti gaabbii galanii erga gaabbii galaniitiin booddee immoo gara sirna qurbaanaa sanaan foonii dhiiga waaqayyootiin tokko ta'anii gaa'ela isaanii tokko taasifatanii jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf gaa'elli mana amantaa keenyaa bakka lamatti akka qoodamtudha kan nutti himu kitaabni qulqulluun jechuudha. Asirratti mee waan itti dabaltan yoo qabaate.
asirratti wanni osoo sagadurii sattaanitti darbin wanni itti dabalamu yeroo baay'ee dogoggoraan hin jedhamas darbee mana kiristaanaa keessatti gaa'elli mana kiristaanaa sadii akka ta'etti kan ilaalan akkasumas immoo sadii akka ta'etti kan raawwatan ni mul'ata. Inni tokkoffaan akkuma dura ilaalle akkuma fiiganii qorumsa fi qabsoo addunyaa itti dhiyaatu kana taranii mo'anii akililiin yookaan kabajni sun gonfoon kabajaa sun irra godhamee isa dhiiraafis isa dubartiifis kan laatamu. Inni kun dorgummaan lamaan isaanii yoo jiraatanidha jechuudha. Ragaa ba'umsa mana amantaa keenya isaanii. Inni lammaffaan isuma maqaan qurbaana. Dorgummaa isaanii kan inni jalqaba osoo sirna gaa'elaa kana irra raawwatin dursanii abbaa gaabbii bira deemanii qannoonaa fudhatan san immoo haalaan raawwatanii deebi'anii hiikumsa cubbuu isaanii erga fudhatanii booda gara gaa'elaa laatu jechuudha. Inni kun isa sirriidha. Inni kanan biraa taklilii walakkaa yookaan isa Amaariffaan gimmaash taklilii jedhu. Inni kun baay'ee dogoggoradha jechuudha. Darbee manneen kiristaanaa tokko keessatti inni raawwatati namoota dhimmuufachiisnu jedhamee haalli sirni mana kiristaanaa qabu jira. Fedhii namootaa guutuudhaaf jedhanii haalli sirni mana kiristaanaatti qabu. Yeen immoo fedha waaqayyoo kan cabsan. Fedha waaqayyoo kan cabsan jechuudha. Asirratti gimmaash taklilii wanni jedhamu. Sababni isaa lamaan isaanuu maal jenne silaa tokko. Qulqullichi Phaawulos isin dhiiga Kiristoosin tokko taatanii. Inni dhiiras kophaan hin jiru, ishiin dubaraas kophaan hin jiru. Qaama isaaniitu kophaa argina malee adeemsi amantaan isaanii tokkodha. Jireenyi isaanii tokkodha. Kaayyoon isaanii tokkodha. Warreen adeemsi isaanii, kaayyoon isaanii, amantaan isaanii tokkodha. Ta'u kun isa tokkoof sirna gonfoo yookaan taklilii isa tokkoof qurbaana raawwachuu dhorkaadhas sirna mana kiristaanaa yookaan immoo kitaabni sirna gaa'ela mana kiristaanaa kitaabni taklilii kitaabni Egestiin isa kana ni dhorkas ni mootummaa. Kitaabni Egestiin keewwata tokko haasnitu gaafa sirna mana kiristaanaa kana gaafa laallu maaliin kan inni jedhu sirna mana kiristaanaa gaa'elli sirna mana kiristaanaa lama qofa. Kan inni qurbaanaa fi taklilii. Inni kun namoota dhimmuufachiisnu jedhanii seera mana kiristaanaa cabsuudhaan sirna taklilii walakkaa. Sababni isaa kadhannaan taklilii fi kadhannaan qurbaanaa adda adda. Asirratti dirqama kadhannaa adda addaa raawwatamaa jiru. Qaama tokko ta'uuf deemuuf kadhannaan adda addaa raawwatamuu danda'amu. Kanaafuu wanti sirriitti hubatamuu qabu inni kun dogoggora. Yoommoo inni dhiiraa durbummaa isaa eegee ishiin dubartiin eegne yookaan immoo ishiin dubartii durbummaa ishee eegdee inni dhiiraa eeguu baate akkam ta'a kan jedhus gaafuun ka'uu danda'a. Isa kanarratti wanti ta'uu danda'u inni guddaan gaa'elli mana kiristaanaa keessatti raawwatu namni akkamitti argatu. Inni guddaan keessa keenya abbaan dhugaa kan beeku waaqayyo. Inni nama san jaalattee ishiin durbummaa ishee eegdee inni goota. Gaabbii galee namni sun wal amananii wal hubatanii dogoggora akkamii keessa akka turan inni dhiira subate qurbaana ta'uu qaba. Abboonnis kan barsiisan akkasidha malee yookaan lachanuu takliliidhaan yookaan lachanuu qurbaana. Asirratti sirriidha. Baay'ee dogoggora guddaa yeroo baay'ee kan mul'atu yookiin isheen takliliidhaan gonfoo kaawwatteetti inni immoo hin kaawwanne yookiin immoo inni kaawwate yookiin isheen hin kaawwanne jechuudha. Gimmaash taklilii jedhama. Gimmaash immaan gaa'elli gimmaasha qaba yookiin immoo walakkaa hin qabu. Safaran qabu gaa'elli. Safaramee kan kaawwame namni adeemsa isaa eegee waan isarraa eegamu raawwate takliliidhaan akka raawwatamu murtaa'e. Waan isarraan eegamne sana immoo raawwatee dogoggora keessa kan galee qurbaanaan akka raawwatamu taasifame. Waan jiruuf gaa'elli lamatu jira. Gaa'ela lamaan alatti immoo gimmaash yookiin walakkaan itti dabalame kun fedha namootaa eeguudhaaf jedhanii abbooliin namoota sana gammachiisuudhaaf walitti dhiyeenya nama isa wajjin hin qabaniif jedhanii waan akkas raawwatanii jira jechuudha. Kanaaf inni kun dogoggora guddaadha. As keessatti immoo waan itti osoo gaaffitaan itti hin darbin gaaffisinii kaasu namoonni yeroo baay'ee maal godhu karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatu. Jalqaba jechuudha. Karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatanii qurbaan erga fudhatanii takliliis erga raawwatanii booddee xiqqoo turanii uffannaa kabajaa sana baafatanii immoo beelloo uffatanii suufii uffatanii gara kaaffee deemanii yeroo itti sirban hin argina. Inni kun sirriidha.
inni kun gaafa kaasneetiin ilaallu jarri kun guyyaa kana misirroodha. Misirroon guyyaa sana guyyaan sun guyyaa isaaf guyyaa addaati. Guyyaa addaati wanta ta'eefiyyuu kan inni fudhateetiin jiru foonii fi dhiiga Kiristoosidha. Foonii fi dhiiga Kiristoosiin erga fudhateetiin booda namni kun qaama manfasaawwee ta'e qaama addunyaa keessatti oolmaa kun qaba. Inni kun yeroo baay'ee gisee tokko tokko wanta muddatu ni argina. Akka naannoo keenyatti ganama takliinii galgala immoo akkuma amma isin kaastanii jechuudha. Inni kun dogoggoradha. Akka seeraa fi sirna mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootiin gaafa ilaallu namni kun erga waan kana raawwate daandii dheeraa iyyuu deemuu hin qabu. Namni foonii fi dhiiga Kiristoos deemsa dheeraa iyyuu deemuu hin qabu. Kanaaf deemsa dheeraa deemuu hin qabu. Namni kun sirna sana erga gaggeeffateetiin booda akkuma aadaa teeraa ta'e gara mana mucayyoo deemee maatii warra mucayootiin odeeffatanii gara mana isaatti galee mana isaa ta'a. Kabajni isaanitti kenname suni hanga sa'aatii 12tti dursee irraa batiin ba'uu qabu nu jedhamu. ምክንያቱም wanti sun kan kaa'amu guyyaa sun guutuu sirna sanaatiin akka inni miidhagee oolu mushurummaan isaa sun guyyaa sana guutuu kan masaa gammachuu isaa irraa galee. Kanaaf inni kun dogoggora guddaadha. Taasifamus hin qabu akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti. Inni kun kabaja ofii salphisuu jechuudha. Dura waaqayyoodhaaf of kenninee deebinee immoo addunyaatti of deebisuun inni kun dogoggora guddaadha. Jalqaba erga waaqayyoodhaaf of kenne guyyaa sun guyyaa akka waaqayyooti. Guyyaa sun guyyaa gammachuu keenyati. Gammachuu keenya sana immoo waan akkasii sana raawwachuun dogoggora guddaadha. Mee barsiisaa keenya gammachuun sirba qofaan ibsamaa? Inni guddaan gammachuun sirbaan tarii akka aadaatti gammachuu sirbi maal gammachuu ibsuu danda'a. Inni guddaan garuu nuti kiristaana. Gaa'elli raawwannu gaa'ela kiristaanaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti kiristaana ta'anii jiraachuun gammachuu baay'ee akka hin qabne dubbateera. Namni tokkoffaa akkuma dura laal yookaan gaa'elaan jiraachuu yookaan dorgommaan jiraachuu. Inni gaa'elaan jiraatee kiristaana ta'ee jiraatus qorumsa keessa jira. Inni immoo dorgummaa isaa eeges qorumsa keessa jira. Kanaafuu gammachuun inni guddaan inni ta'uu kan qabu kiristaana tokko gaa'ela jiraachuu san keessatti tokkoffaa gaafa guyyaa sana gammachuu iddoowwan bashannanaa garaagaraa iddoo sirbaa uffata kabajaa kenname sana lafa godhanii deemuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf akkuma dura atuu kaatee atileetiin tokko gaafa haatee moo waan itti kennamu jiru geemni yookaan waancaan ni jiru meedaaliyaan ni jira alaabaan biyya isaa ni jira. Yeruma sana geeba itti kenname sanas alaabaa itti kenname sanas hundumaa achi darbatee geeba san lafa godhee alaabaa san lafa godhee meedaaliyaa fan badhaafame san lafa godhu akkuma addunyaatti tola. Sababni isaa kabaja isaa ta'e. Inni kuni kabaja isa samiiti. Namni ati qulqullummaan durbummaa keeddee kabaja keeddee gonfoon sun si kennameera jettee manni kiristaanatti kennite. Isa fakkeenya kanaan kan kahame inni dhugaa gonfoon inni dhugaa kabajni inni samii siif laata. Inni meedaaliyaan addunyaa kanarratti inni samii kan si kenname nuti samii lafa goone iddoo bashannanaa iddoo kabaja namni siriyyuu kabaja isaa eeggatee qorumsa hedduu keessa darbee kabaja kanaaf ga'ee manni amantaa ragaa isaa abbaate. Kabaja akkuma eeggate hanga dhumaatti immoo dhaabbate gonfoon samii akka isaaf kennamu. Isaaf laatamu osoo beekee jiru isa lafa godhee sa'aatii 12 osoo hin turin iddoo sirbaatti deemu irraanii qabu. Lammaffaa akkuma asii kiristaanaaf sirbi gammachuu kenna. Kiristaanaaf gammachuu yeroo gammachuu waaqayyoon galateeffatu. Waaqayyoon akkamitti faarfatu. Kana doomame sirba gaafa laallu abboolii keenya maal jedhu beektu zafan yommuu ድግስ ነው sirbi jila du'a maalifi qulqulluu seenaa qulqulluu Yohaannis yoo kaasne namichi Heroodsi jedhamu mootichi sun jechuudha. Haadha manaa obboleessa isaa Filiiphoos Heroodiyaa kan jedhamtu jalaa fudhatee yommuu inni wajjin jiraachaa ture mootichaa fi gaafin dhiyaate jira. Gaafin inni dhiyaate keessaatti intalli Heroodiyaa Solomee kan jedhamtu guyyaa kabaja ayyaana yaadannoo isaarratti
yookiin immoo guyyaa dhaloota isaa gaafa inni kabajatu achirratti argamtee sirbitee isa gammachiistee maal gammachiistee foonii namicha gammachiistee mooticha jechuudha. Gaafa kana maal siif kennu waan ati barbaadde siifan kenna jedhee gaafa gaafatu morma qulqulluu Yohaannisiin naa kennetti. Kutii naa kenne gaafa jettuun mootichadha dubbateera waan dubbateen shaaru waan ta'eef kutee kenneeti. Kanaaf sirbadha kan morma qulqulluu Yohaannisiin kuchisiiste jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun kanarraa ka'ee maal jedhaa keessumattuu Galaatiyaa boqonnaa 5 naannoo lakkoofsa 16 kaasnee gaafa dubbisnu hojiiwwan foonii keessaa sirbi machi warri hojii akkasii raawwatan mootummaa keessatti hin galan. Kanaaf iyyuu numaatu sirbi mootummaa waaqayyoo nama dhaalchisu waan ta'eef kabaja isaaf kenname sana lafa kaa'ee ulfina isaaf laatame lafa kaa'ee kabaja fooniif dhiigni waaqayyoo keessa jiru sana dhiisee gara sirbaatti namni deemu egaa dhugumatti waaqayyoon baay'ee kan gaddisiisudha. Inumaatiyyuu sirbarraa gara mana amantaatti dhufuu wayya malee mana amantaarraa gara sanitti deemuun baay'ee cubbuu hin eeyyamamu waan ta'eef namoonni yeroo baay'ee dogoggora naannoo keessattis gaafa arginu karaa garaa garaan gaafa arginu wantoonni akkanaa kun hin mudatu waan ta'eef waan akkasiirraa of eeguun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii keenyaatiin gara gaafii ittaanutti darbina jechuudha. Gaafiin ittaanu barsiisaa keenya gara keessanitti deebina jechuudha. Ammas barbaachisummaan gaa'elaa maali? Gaa'elli maaliif barbaachisa? Barbaachisummaa gaa'elaa ka waan qabxiiwwan akka qabxiitti kaasuu qabnu keessaa inni guddaan gaa'elli maaliif barbaachisa yoo jenne inni jalqabaa wal gargaaru yeroo uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 kaasnee hanga dhumaatti gaafa adeemsa gaa'elaatiin kitaaba kana keessatti kan jedhamee jiru. Isa kana keessatti kamaa'inni addunyaa kana erga uumeeti addaam akka bitu erga uumeeti gaafa laaluun durii miidhagaa fi wanti tokko garuu ni irratti namni kun waan isaa yoo jiraate gaarii miti kan jedhudha. Kanaafuu kan isa gargaartu maal uumuufi qabna? Gargaartuu uumuufi qabna. Isa kan inni guddaan gargaaru. Kanaaf qaba. Addaam irratti hirriibaa cimaa itti buusee akka rafu taasisee lafee isaa tokko fudhatee dubartii uumee jechuudha. Gaafa kana jennu garuu addaam gaafa rafu san waan ta'e hundumaa hin beeku. Kana jechuun akkuma namni mana yaalaa deemee opereeshinii ta'u san dhukkubbiin ittiin dhagaamne sanatti namni jalqaba opereeshinii godhe waaqayyoon addaam akka ittiin dhagaamne akka dhukkubne akka beeku taasisee maddii isaa keessaa lafee tokko fuudhee dubartii. Yeroo kana nam tokko osoo ittiin addaam eenyu maddiitti arge Hewaan arge. Ishiin kun lafee korraa lafee foon korraaf foon fudhattee lubbuu korraaf lubbuu fudhattee nama waan taate kan na gargaartu waan taate dubartii jedhama. Dubartii jechuun kabajamtuu akka gadaantummaatti kan laalan jiru. Yeroo baay'ee harrabaaf dhiira tokko arrabsu dubartii jedhamee kan nama arrabsu jira. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti arrabni gurguddaan ittiin namni nama arrabsamu. Warreen kun garuu kabaja kan qaban. Namaan dubartiidhaan nama arrabsuun hin jiru. Kun akka salphinaatti kan laalu. Harree jedhanii nama arrabsuun hin jiru. Isaan kun lamaanuu garuu waaqayyoon biratti kabaju. Namni dubartiirraa Kiristoos dhalateera. Jechuun isaa hiika oolan immoo dubartii jechuun kabajamtuu, miidhagduu, bareedduu jechuudha. Gaafa arraba kana gaafa laallu mata duree keenya keessaa hin bahin malee harreeni mootiin gaafa magaalaa seenuudhaaf nageenya labsuuf harreerra taa'e. Fardarra taa'an waraana jira. Sababni isaa harreen balaa birra harreen ija jechuun ergamaa sagaddarree hin jira waan ta'eef. Adeemsa kana keessatti waan hojjennurree waan raawwannurree of eeggachuun barbaachisaadha waan ta'eef gara mata duree keenyatti yoo deemnu kaan dubartiin gargaartu kan taatu addaamitti uumeeraa jechuudha. Sababni isaa gaa'ela keessatti kaayyoon gaa'elaa inni guddaan wal gargaaruudha. Inni lammaffaan immoo sagaagalummaarraa of eegu, ejjarraa of eegu. Kana jechuun dubartiin osoo jiraatte akkamitti sagaagala? Namni waan baay'ee wajjin raawwatama addunyaa kana keessatti. Fakkeenyaaf dhiirri sagaagala, beellada hojiin akkana akka raawwanneef waaqayyoon dubartii gaa'ela jalqabaatti. Inni kan biraa sanyii bakka buusu. Namni sanyii bakka buusu yeroo baay'ee akkuma dura qulqulluun Phaawulos yoo danda'ame akka kiyyaa ta'a.
yookaan immoo gaa'ilaan jiraachuu. Namni akka Phaawulos hundiyyuu akka Phaawulos akka ta'u Waaqayyo ni jira. Namni lafa kanarra hin jiru waan ta'eef akkasuma. Bara qorumsi kiristaanaa mootota Roomaatiin kiristaanota irra gahaa ture keessatti kiristaanonni sodaatanii miti kaataakombii keessa lafa qotanii kanneen. Maaliif sanyii kiristaanaa hambisu? Sanyii kiristaanaa kana immoo kan hambisanii sanyii kiristaanaa ofii du'anii kan bakka buusanii yoo maal ta'e yoo gaa'illi jiraata. Kanaafuu gaa'illi inni guddaan sanyii bakka buusuudhaaf inni kanan biraa immoo wal gargaaruudhaaf kan biraa immoo wal gargaaru sanyii bakka buusuu fi ejjarraa of eeguu. Inni kun keessattuu kan xiyyeeffannu ejjarraa of eeguu kan jennu gaalli mana kiristaanaa gaafa raawwannu qubeellan irra harka keenya irratti ni kaa'u. Qubeellan kun baqaqaa ta'uu qabu kan hin cite baay'ee miidhagina kan harka hin ta'u. Qubeellan giingoodha. Giingoo jechuun karaa seenamuu qabu. Gaa'ela san gidduu qaamni kamuu seenuu hin danda'u jechuudha. Tokko kanaafuu nama gidduu seenuu hin danda'u jechuun inni dhiiras qubeellaa kaawwata inni isheen dubartiis qubeellaa kaawwata. Dubartiin isaanii kana booda eenyu wajjin abbaa manaa koo malee nama biraa wajjin ciisuu hin danda'u. Haadha manaa koo malee nama biraa wajjin ciisuu hin danda'u. Cufaadha karri cufaadha karaa itti seenan hin jedhu. Baqaqaan qabu qubeellaa walaa asii gadi kaawwatan. Kanaafuu isa kanarraa of eeguudhaaf gaa'illi ni barbaachisa. Malee wantoota sagaagaluuf fedhii foonii yeroo raawwachuudhaaf kaayyoo gaa'ilaa miti. Baay'ee gaariidha. Dhugumatti egaa gaa'illi barbaachisummaan isaa wantoota sadii sanyii bakka buusuudhaaf akkasuma horaa baay'adhaa jedhee Waaqayyo addaan waadaa kan gale sana raawwachuudhaaf sagaagalummaarraa bilisa ta'uudhaaf akkasumallee egaa wal gargaaruudhaaf Waaqayyoon gaa'illi qulqulluu akka ta'e iddoon ciisichaas qulqulluu haa ta'u jedhee qulqulluun Phaawulos akka dubbatu gaa'illi qulqulluu akka ta'e kan nutti himu waan ta'eef egaa asirratti waan dabalatan yoo qabaattan barsiisaa. Waan kaafamuu qabu hundumayyuu inni kaafeetu jira. Namni kamiyyuu gaa'ilaatiin murtaa'ee akka jiraatu gaa'ila sana keessatti immoo gammachuu guddaa akka jiraatu kan hubachuu qabnudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkanatti aansuudhaan yeroo baay'ee gaa'illi sababa garaa garaatiin ni diigama. Karaa mana amantaatiinis haa ta'u karaa addunyaatiin namoonni gaa'ila isaanii raawwatanii gaa'illi isaanii ni diigama. Yeroo baay'ee namoonni mana murtii yommuu itti wal dhaaban abbootii irratti yommuu itti wal himatan gaa'illi keenya addaan nuuf haa bahu haa jigu jedhanii yommuu sababa baay'ee dhiyeessanii argina. Sababoota kanaaf yookiin immoo diigumsa gaa'ilaadhaaf sababa kan ta'an maal ta'anii barsiisaa? Gaariidha. Egaa jalqabumayyuu gaafa laallu namni tokko gara gaa'ilaatti seenuutiin dursaa ulaagaan gochuu qabu hin jiratu. Gara gaa'ilaatti seenuutiin dursaa namni gaa'ila qopheeffachuu barbaadu, namni gaa'ila ijaarrachuu barbaadu, nama wajjiniin gaa'ila jiraachuudhaaf yookaan nama wajjiniin raawwachuu qabu sana dursee ni filata. Gaa'ila kana dursee gaafa filatu namni sanaatiin namni sun amantaadhaan nama cimaa ta'e ta'uusaa dura gadi fageessee ilaaluutu hin qaba. Lammaffaa irratti gaa'ila kana gaafa hundeessuu dhaqu idda firummaatiillee akka isaan olirraatiin hin qabne qorachuu qaba. Kanaaf bifaan illee ilaalanii yeroo isaan gaa'ilatti hundeessanii jiru jechuudha. Otoo waan akkana kana qo'atiin namoonni baay'een. Garuu gaa'ilatti garuutiin dursa kan taasifamuutiin qabu namni sun amantaan inni qabu maal fakkaata? Inni guddaan kan irra dhaabbanne ilaaluutiin qabnu akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti namni kamiyyuu gaa'ila isaa murteessuu kan danda'u zimmi jedhee nama daandii deemu wajjin. Gaa'ila namni tokko murteeffachuu kan danda'u duraan dursee namni sun cimina amantaa akkamiitiin qabaachuu danda'a. Amantaa nama sanaa gulaallee ilaaluu qabna. Waa'ee amantaa sanaatiin namni sun amantaa isaatiif akkam ilaalcha qaba. Namni sun amantaa isaatiif akkam iddoo qaba jennee waan kana murteessuutiin irraatiin barbaachisa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isaanii zimmi jedhanii bifaatiin ilaalanii kan walitti dhufanii sababoota gaa'ila diigan keessaa inni ijoo jennee kan ilaallu namoonni bifa gaa'ila isaanii bifa kamiitiin taasisu bifa miidhaginaatiin kan taasisanii jiru. Bifa miidhaginaatiin gaafa taasisan sila itti bareedeef sila itti miidhageef waan kana wajjiniin gaa'ila kan utuun qopheeffadhee naaf wayya namni jedhanii namoonni ilaalcha addaatiin murteeffatanii jiru. Garuu yerootiin booda namni dhaabbateetiin hinafuu namni akkuma umuriisaa dabalaatiin deemu gogaan keenya bifa adda addaa dabalaatiin deemu.
sababuma adda addaatillee yoo dhukkuba illee gogaan keenya qaama addaa kan immoo waan biraa ofirratti uumachuu danda'a. Gaafa dura miidhagina laalee dhaqeeti wanta ta'eef miidhagummaan sun gaafa irraatiin jijjiiramu gaafa argu namni sun nama sana irraatti fagaachaa deema. Ammas kan miidhagdu barbaaduu deemaa jechuudha. Sababni isaas duras gaa'illi isaa hundee hin qabu jalaatiin miidhagina irratti hundaa'e waan ta'eef gaa'ela miidhagina irratti hundaa'e. Kanaafuu gogaan keenya gaafa quncee inni ammas gogaa sana irraatiin waan irratti xiyyeeffatee jiru fi miidhagummaa irratti waan xiyyeeffatee jiru sana ammas immoo kan biraa barbaada. Sababa gaa'ela diiguu keessaa inni guddaan maal bifaatiin kan itti hidhamanidha. Gaa'elli hidhamuu kan danda'u bifaani. Kanaaf gaa'elli itti hidhatamuu kan danda'u amantaa qofaanidha. Kan hidhamuu qabu. Namni yaa gurraacha'us, yaa diimatus, yaa maal ta'us waan barbaade haa ta'us inni guddaan garuu amantaa isaatiin nama cimaa ta'e qaba. Miidhagina keessaati kan barbaachisu. Miidhagina amantaati. Qulqullummaa amantaati. Kan barbaachisu malee miidhagina isa mul'atu isa gubbaa miti. Salamoon asirratti maal jedhaa bareedinni simboodha namarraa darbiti. Akkuma ababaan kun addunyaa kanarra gaafa laalu ababaan bareedee daraaru kun gaafa bonni itti dhufee coologaa hin harcaa. Gaa'elli simboo irratti hundeeffames immoo akkasuma tasa addaan citaa jechuudha. Sababiin isaayyuu namtichi kaleessa iyyuu bareedina ishii ilaalee dhaqee isheenis bareedina isaa ilaaltee dhattee namtichi kun amantaa qabamoo amantaa isaatti cimaadhamoo amanamummaa isaa eeggatee jiramoo amanamummaa ishee eeggattee jirti wanti jedhamu xinaatii wanti jedhamu kun hin raawwatamne waan ta'eef namoonni kun bareedina irratti wallaalanii walitti dhufanii bareedinni isaanii gaafa irraatii darbu kan biraa barbaaduu deemu jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni qir wal jedhu garaan isaanii walitti dhufeenyi isaanii addaan citaa deema gaa'elli keenya adii gamuudhanii sababa dhiyeessu jechuudha. Sababa dhiyeessu kanarraa murteen isaanii yaada hiree isaanii murteeffatu jechuudha. Ishiinis manaatiin hin baati mana murtii dhaqxi. Waan qabdu naa qooditu jira. Kanatti hin diigamaa jechuudha gaa'elli keenya. Inni lammaffaa irratti immoo diigama gaa'elaa keessatti kan nuti ilaallu qabeenya amma yeroo ammaa kanatti rakkoo guddaa fidaa kan jiru rakkoo cimaan akka gaa'elaattis wanti lafa kaa'amu keessaa namoonni qabeenyaan olitti hidhamanii qabeenyi immoo hanga fixeessa ganamaati. Ammaaf ni qabatta boodaaf garuu qabeenya sana ni dhabdaa jechuudha. Sababni isaas qabeenyi sun wanta dhaabbataa miti hin dhufaa hin darbaa qabeenya laalanii olitti dhufu. Qabeenya laalanii gaa'ela walii taasifatu. Qabeenya laalanii gaa'ela ofii gaafa taasisan qabeenyi sun immoo akkuma dura bifaa sana irratti bifni dura miidhagaa ture boodoo xiqqoo turu kalarii biraa gaafa baasu ol diigan sana qabeenyi sunis harkaatiin gaafa dhumu ammas immoo ishiin qabeenya fixatteerte yookaan inni qabeenya fixatteerte nama biraa qabeenya isa qabu barbaadde. Akkuma duraa sana ammas qabeenya biraa barbaadu. Qabeenya biraa barbaadu. Kanaaf isa mana jiru sana dhimma qabeenya walitti dhufaniif tuffatanii dhiisanii gara biraa deemuu jalqabu. Dhumeera kaa isaan dura walitti ilaalanii walitti dhufan. Kanaafiyyuu qabeenya irratti gaa'elli hundaa'e hundee hin qabu waan ta'eef maalis haa ta'u namni gaafa dhalatu qabeenya wajjin dhalate qullaasaa dhalatee namni kamuu yoo hojjete argachuu danda'a. Waan yaade bira gahuu danda'a waaqayyo yoo kadhate. Kanaafuu dhimma gaa'ela keenyaa keessatti waan akkasitti walitti hidhuun dogoggora guddaadha jechuudha. Inni sadaffaa irratti kan kaasnu aangoo. Sababoota jijjiirsa gaa'elaa keessaa aangoo. Namni tokko yookaan immoo aangoo laalanii yeroo isaan itti walitti gaa'ela isaanii uummatan. Inni kunis dogoggora guddaadha. Akkamittiin rakkoo guddaa uumuu danda'a inni namoonni baay'een isaanii aangootiin wanta sodaachisoo ta'aniitiin yookaan immoo murtii wanta tokko naa murteessuu danda'a waan kana naa gochuu danda'a jedhanii raawwatanii abdii itti godhachuutiin abdatamuu kan qabu garuu waaqayyoon ta'uu qaba. Isaan garuu aangoo sanaatiin abdatanii kana naaf godha jedhanii abdatanii raateen kan ta'e gaa'ela walitti fidanii gaa'ela namni tokko wajjin uumuu danda'u. Garuu yeroo ta'e booda waan sana waan barbaadan sana waan dhabaniif yoo dhabanis gaa'elli sun ammas deebi'ee miti. Kanaaf sababoonni gaa'ela keenya diiguu danda'an keessaa inni guddaan isaan kana. Garuu nuti wantoota kanarraati of eeguu qabna. Somsoon gaafa ilaallu waaqayyoon Israa'eloota bilisa akka isa baasuuf taasisee bilisa akka inni baasu taasisee gaafa inni turu wanti tokko Somsoon ittiin garuu inni yeroo sana gubbaarratti waaqayyoon aangoo guddaa isaaf kennu. Rifeensa mataa isaa gubbaarratti humna isaa isaaf kaayatiin Israa'eloonni yeroo sana gabrummaa jala waan turan gabrummaa jalaa akka isaan baasu. Inni garuu waan tokkootiin qabamee ni
maalinni sababa diiginsaa keessatti gaafa kaasu bifa kana ta'e somsoon amantaa isaa keessatti kan inni gallakkise yookaan immoo akka ilaalcha amantaatti gaafa laallu dubartii Daliilaa jedhamtu dubartii biyya Filisxeem wajjin turte. Jalqaba waa'ee amantaa jiruutiin amantaan gargar gaafa ta'u gaa'illi akkasii jedhamte. Gaafa sana dubartii biyya Filisxeem sana wajjin gaafa walitti hidhamu dubartiin sun sossobdee raawwattee humni keessa jiru jechuudha. Sossobaan dubartootaa immoo baay'ee balaadha. Ni gaafatte inni garuu yeroo sana iddoo humna waaqayyoon isaaf kenne sana gaafa itti immoo iccitii isaa sana baasee gaafa isaatti immoo humna ni dhabe. Sababa dubartiitiif jecha maal ta'e humni isaa sun irraa ni fudhatamee duun isaatti illee du'a bushaate. Kabajni isaa irraa fudhatamee bakka humni isaa jiru gaafattee gaafa inni rafu rifeensa isaa irraa aagte kanarraa kan ka'e Filisxeemonni dhufanii ajjeesuudhaaf raawwii guddaa irratti kan raawwatan. Kanaaf gaa'ilaa keessatti waan salphaadhaaf jedhanii namoonni yommuu kabaja isaanii ulfina isaanii dhaban ni mul'ata waan ta'eef asirratti waan miidhagsan qabu. Asirratti waan xiqqoon bifa ilaaluun kan jedhamu egaa bifa ilaaluudhaan gaafa deemu akkuma dura kaasnu gaa'ila fuula tajaajila ni diiga bifaan qabu. Inni toora namni dhukkubaanis umuriidhaanis hojiidhaanis haala qilleensaa fi namni godina Shawaa Lixaa godina Wallaggaa waliin kan garaatti yoo deemu bifni isaan yeroo kana wal jijjiirudha. Kitaaba qulqulluu keessatti duuka bu'aa qulqulluu Phaawulos tokko deemaa dura gaafa ka'u nama goobatu maal gochuu wangeela barsiisu. Phaawulos duuka ka'e wangeela qabate uummata barsiisu. Gaafa miidhagina dubartoota Tasalonqee gaafa argu garuu kana keessa darbii deemuu hin fedhu. Kanaafuu maaliin nama deemaas dura gaafa ka'u baay'een keenya dura gaafa kaanu gaa'ela keenya furanis raawwachuuf adeemu ta'a. Gaa'elli keenya karaa addunyaatiin yaa raawwatamu dura gaafa raawwatamu waan baay'ee karoorre maatii horree barsiisnee guddifnee nama biyya kanaaf ta'u nama mana kiristaanaaf ta'u horachuudha ture kaayyoon keenya qaba gaafa wal gorsi. Miidhagina irratti yoo hundaa'e garuu gaa'elli gorsi keenya sun hundumtu gorsi wal gorsine maariin maadhaan sun qofaa ta'a. Sababni isaa deemaas jalqabaa kaayyoon isaa wangeela barsiisuuf bahe. Hojii waaqayyoo hojjechuuf hojii waaqayyoo keessa immoo ni qorama. Maaliidhaan miidhagina namaan ni qorama. Reebamuudhaan ni qorama. Inni nama miidhagina namaan qorame hin sababni isaa maal ta'e miidhagina sana arge ani kan argee laaluu hin danda'u. Qulqulluun Phaawulos egaa deemaas Luqaas gaafa Luqaas barreessu Luqaas wal arganii Luqaasitti erga Luqaas wal arganii ture abbaa wangeelaa isa waliin gaafa addamu akkas jedhee deemaas miidhagina dubartoota Tasalonqee argee na biraa hafeera. Ati jabaatu jedheen Luqaas jajjabeeffama. Sababni isaa miidhagina irratti kan hundaa'e ammas miidhaginni hin jiru. Miidhaginni ija namaatiin akkuma amma faashin shoo miis jedhamii dorgommii miidhaginaa jiru kun dorgommii miidhaginaa kana salphumatti yoo ilaallu bara kana kammoo kan biraati bara dhufu kammoo kan biraati akka addunyaattis akka biyya keenyaatti akka godinatti akka aanatti. Sababni isaa inni tokko miidhagaadha jennee deeggaraa kan turre miidhagaa biraatu dhufa. Ishiin tokko miidhagduudha jennee kan miidhagduu bira gaa'ellis miidhagina irratti wanti kanumatti mudata. Kanarratti gaafa hundaa'e dubartiin kun miidhagduudha jedhee nama sanitti gaafa dhufee kan ishii caala miidhagdu gaafa geemmoo shaawuu deemaa jechuudha. Sababa kanaafiyyuu gaa'elli diigama waan ta'eef kanaafuu waan akkanaan barbaachisu wantoota akkanarraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Gara gaafii itti aanutti darbina.